ati warroota kanneen biraanna sheer godhaati warroota kanneen biraanna gaya dhiifama naa godha obboleeyyanticha ana akkuma gaafa dogongoraan kutaa biraata keessaa bahee waa dogongore deebisuufitti ijoollee tana tanarsiitiifis rakkina keessanis dogongora keessaniifis isinitti himaa jechuudha because maqaa walitti qabna waan ta'eef gursummeetti fuuti nama geettu galchan nama nanqattu jedhan nama tokko gaafa karaa irraa fuutanii nama kutaa biraa tokko gaafa karaa irraa fuutanii galtaniin maqaa keessanillee uduuba ilaala mataa keessanillee kokotti ilaala Yoga futani karaa irraa fuutaniitiin hin gadinaani. Eega karaa irraa fuutanii galtaniini booda gochallee danda'a, jechallee danda'a, waan namni isiniin jedhu hundaa danda'aati. Bara baasaa, mala baasaa, maqaallee, mataallee itti godhaati, galmaan gayaati, waan isiniin jedhan san jala baya. TikTokii kanarra fiiddanii kunillee mana banatee share isinii godheesi waama, kunillee mana banatee share isinii godheesi waama. Tol jettanii deebii namaan deebisina. Mucaa kana yoo taate galatutu malee gadoon hin maltuuni. Yeroo ammaa nama dhadhaadhaa. Waan sammuu keessanii irraa qabu. Kanaaf immoo waan hafe immoo waa bakka hawaasa bakka khayrii dhaabbatu immoo wal gargaaraa, wal gorsuun, wal cinaa dhaabbachuun dhaamsa keenya haa taatu. Walii dhaggeeffachuunis dhaamsa keenya taatu. Maaliifan amma fakkeenyaaf Muusaan bakka kanatti yoo isin arrabse arrabni kiyya waa tokko isin hin gootu. Walaakiin immoo nama sanatu nama xiqqaataa gatii ta'eef si arrabse malee miizaan hin qabu. Maaliif inni gaafa miidiyaa banatu arrabu hawaasa arrabsuuf banate malee waa tokko hawaasaaf bu'aa buusedheen hin bananne gaafa inni banatu. Wanna feemesii kan jedhan kanatu sammuu isaa keessa jiraaf kanaaf banateen. Kanaafi warri dalagaa jirtan rabbiin dalagaa keessan irratti rabbiin isin jajjabeessu. Jaalawwan islaamaadha wanni isinii dhaamuu qabu rabbii keessanitti kalawa rabbii keessanitti dhiyaadhaa isin. Rabbitti dhiyaannaan dhugaa dubbattan taanaan namni tokko waa tokko namni tokko isin gochuu hin danda'u. Quraana rabbii irraa hin fagaatinaa. Du'aa irraa hin fagaatinaa. Walin hassadinaa. Warri ilmii qomarraa qabdan, warri sheekota jala ooltan khayrii dhaggeeffadhaa. Maaliif jennaan kaan dalagaa kan banatee kan jirtus rabbi ulaa rizqii sii bana. Gabaallee rabbumaa xoofee sii fida haadho. Obboleessa kiyya, obboleetti kiyya. Kanaafi amantii keessa irratti sammuu keessan fokus godhaa malee dubbii namarratti sammuu keessan fokus hin godhinaa. Gaafa ulamoonni daawaa isin godhan caqasuun isiniif bu'aa taati, gorsa isiniif taati. Kaan immoo kaan hawaasa saba walitti naquudhaaf sooshaal miidiyaa kana argisiifasii kan fiigu kana irrumaa itti dhiisaa isin. Maaliifi ganda duniyaa kanaa akka nama kontoraata jiruuti, akka nama muka gaaddisa jala taa'uuti kan jirruti. Gaafa ajalli dhufte ani isinitti dubbachaa kun kutuu ni danda'a. Yeroon kiyya geesseen beeku Allahu a'lam rabbumaa beeka malee. Kanaafi jaalawwan islaamaadha. Rabbiin isin jajjabeessu, sodaa rabbiis rabbi nu haa kennu. Walirraa biyya sooshaal miidiyaa jechuun akka hantuuta baddaa keessa deemuuti. Akkasii bara. Kaan gamas fiigee ganda tokko seena, kaan gamas fiigee ganda tokko seena, kaan au arrabsee baha, au kaan gorsee baha. Bakka dhaqxee dhiifama itti gaafattu hin jiru obboleessa kee obboleettii kan kee. Yaa warra nama arrabsitu, yaa weelak. Yaa warra nama saaxilaa ooltu, yaa weelak. Yaa weelak. Rakkanne jiran waa rakkanne. Yaa Rabbi haqa nu dubbachiisi. Yaa Rabbi haqa nu dubbachiisi. Rabbii keessan kadhadhaa jaalawwan islaamaadha. Addunyaan kunuu sodaachifte. Rabbi nama dhugaa dubbatu Rabbi nu haa taasisu. Maaliif jennaani an beekumsa bakka kanatti beekumsa qabaadhe isin wajjin haasa'u osoo hin taane arrabni namaa kun nama gubdi. Walaakiin immoo namni rabbitti dhiifate mindaa isa rabbi biraa argata. Rabbitti dhiifadha waa hundumaafu. Kanaafi jabaa keenya jabeeffachuun dhaamsa keenya haa taatu.
kufaa keenya immoo kaafachuun hojii keenya haa taatu. Maaliif waan khayrii hojjette borii ittiin muratta. Waan hadda facaafattee khayrii yoo facaafatte boriitti hammatta. Kanaaf jajjabaadhaa jaalowwan islaamaadhaa rabbis isna jajjabeessuu hamtuurra rabbis na eegu bakka jirtanutti rabbiin kan koo isna eegu wanni hamtuun yoo isinirra qaqqabde taate immoo rabbi hamtuu sana isinirraa haa qabu. Jibbaa rabbi nu keessa haa baasu, jaalala rabbi nutti haa qabu, imaana barakaa qabullee imaana sabaata qabu. Duniyaa irratti gammachuu akaraatti jannatal firdoosin rabbi nu haa waffaqu. Gaafa galli keenya illee qaqqabe wasiddiqiina washuhadaa wahsuna ulaa'ika rafiiqa warra jedhamte sanaa wajjin rabbi nu haa taasisu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجانا بنا قالتهم سنين جرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كم جرت النجامي؟ والله الحمد لله يا دا بريدة قرصة بريدة نمني كما أوفي كان يو قدس بريدة بيتاني ري قد جبا في أبما تجبي فتا يو نتو الجبي سنة كأمبالي نتندولو كأمبالي ندربو نوما جبي فتا جدي يا داكسي دكتور مريم دكتور مريم وهي بالله حبيبتي أكم جرت نجامي؟ وجدتي ربي وعليكم السلام. واني مرتي يروتك وتكو كيري ما في بيت علي واني نمت فمرتو كيري ما في كيري اللي شر اللي واني فمرتو وهي تفلفه واني دفوم سنيو سيف وهي تف كيري ما في اوكي أكستين دعامنه. أنا فاتنا دعام بيفتي مالتو لجلا بدي مالتو نرى ديمي. لا نوما فيد اللي تا أسوأت كيري قوتو يو واني تكو كربراتي ني نماركا واني جدو بيتاري يرو أما كانت وانا مرة بدو سونتاني بقى أسوماتي إلما نما كان وميقاتي قوتو واني ويدفع ما شاء الله تبارك الله. جباد أما اللي جباد والله أني سيكا بجلي سجالة اللي مالي في هو جتة قافتكو جتش أتنان جتة هاجر أنا كيس جراسي قاله كنا في جباد جباو في هما في ده أبان في ده دوام في ده جده بكا أتجرتو سنة رانمني والله تاكو تكا أشرا سي سندندو أو سيدا بالي مالي تيجالي يو أول سيدا بالي مالي يو كيلو كسيدا بالي مالي وانا ما جتشو زمان موت خاصة أمكان الرا ربيني نولي هاتيسو علمنا ما يو كيري موليادي بكا قداغا إن شاء الله نولي وان جرون سوجين جرا جبادو تاكالي فقرما تاكالي سانو دربتي أسغيت تمي تنين بيسي يعني بالله قاعد بشوف وانت دفو كمو مالي في قدر ربي وانت أنا وما تفكاتي نتم مدته فيانا تاكالي سلا وانت سنسكوفسو كسنكوفسين أما جباتي وفرا ترتينا ما يوفيزا بيتي بيرا كتي في الدين مكان أكنا قرونيو بركوني جبينسا dubartii cimtuu ta'uu keessi agarsiisa yaa kiyya. Osoo takka taate bar nama 5,000 maraatee carqii gate beekan birrii san hunda nyaatamtee yoom kufte. Ati 10,000 beektaa bar 16 yeroo sanitti bilillee 16 kasaare. 16 kasaarte nama bar 5,000 sammuu ofii gatee jira. Sammuu ofii dhugaa rabbi mucatti wayii tamaa ani beeku asitti maraata. Yani mallaqni nan hojjetu bar anatu hojjetee fida.
hojjattee fidda kanaaf kasan dabarsite jedha wanni xiqqishuun tun ani akka wanni itti ilaala waan tan amma waan ina kiiloo na biratti hin kaaftu ka kiiloo waan amma waan xiqqoo tana jechuudha kiiloo mattuun kaasu maaliif namni kenna yoo namni girgir je amma nama 140 jira namni 140 kun yoo ka irra jimee nama takka lama namni fooloo asirraan nama godhu yoo odumaa fi waan ati haasoftu waan ati